Emailiin keessan mallattoo bicaa kan inni isinitti agarsiisu yoo maal ta'edha. Akkasuma kan inni mallattoo bicaa kana immoo gara raayitiitti nu deebisu isinii deebisu yoo maal guunnedha. Kan inni bicaa nu agarsiisu maaliif akka inni bicaa nu agarsiisuu fi akkasuma haala ittiin emailii keessan itti jabeeffattanu isin agarsiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Jimmaa jala jirtan marti keessanuu bakka jirtanutti nageenya isiniif baay'atu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtutti nagaan jiraadhaa isinin jedheera. Egaa akkaataa Gmail accountii yoo dingata namni isinii baneeraate accountii Gmail keessanii yoo dingata namni isinii baneeraate gara maqaa keessanitti deeffachuudhaan akkasuma paaspoortiidhaa fi lakkoofsa bilbilaa hundaayyuu akkaataa isin jala keessanii itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Na waliin turaa isin jedha wattoota keenya accountii Gmail egaa namni dhiqata yookaan nama bira ture accountii Gmail keessanii namni isinii galchee haala kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan. Kana malees Gmail sana maal akka gochuu qabdan step isaa hordoftanii yookaan immoo seera isaa eegdanii abbicha biratti akka inni hin baane haala itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Hundi keessan na waliin turaa isin jedha. Warri haaraa taatan Abduu Jimmaa jechuudhaan chaanalaan koo jala galaatti viidiyoo hedduu gadhiisan jira. Keessin fayyadu yoo argattan jala Kasin fayyadu jala argachuu dandeessu itti fayyadamaa isin jedha. Egaa Gmail accountii yeroo sirreessuu barbaadan akkasuma accountii bilbila irraa badillee bilbilatti dabarsuudhaaf kan nama bira jirullee bilbila keessanitti deeffachuudhaaf karaa isin ittiin seenuu qabdan siitingii bilbilaatiin. Siitingii bilbilaa kaarra eega seentanii egaa ol xaa'uudhaan Google kajeeni jira. Google service jeeni jira kuno. Bakka Google service jedha kan inni seentu asirra eega tuqxanii egaa gubbaa kanarraa manage Google account bakka jira. Yeroo takkaamni tuqxu email isin bilbila irraa qabdanu kan isin yookaan bilbila irraa sirreessuu nama biraa fudhattan jechuudha. Akkaataa Gmail egaa bilbila irraa bilbilatti dabarsanu agarsiisan jira. Kana malees warri hin beekne siin agarsiisa. Haala kanaan gaa emailiin kan inni mallattoo bicaa sin agarsiisu yoo maal ta'edha. Kana malees yoo maalitti guunnedha kan inni mallattoo bicaan kun raayitii nuu ta'uu isa jiru sin agarsiisa. Wala mallattoo bicaan kun gaa step jira hirratti jira. Fakkeenyaaf as lakkoofsa bilbilaatii fi two step verification on godhan jira. Garuu recover jala hin qabu. Kanaaf mallattoo bicaa kana na agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu recover jechuun maal jechuudha? Recover jechuun emailii takka bilbila irratti bantanii Gmail sana ka bilbila keessan keessa jiru fiddanii Gmail ka gubbaarra jiru kana jala kaa'uu qabdu jechuudha. Faayidaan isaa maal yoo ta'an yoo dhiqata Gmail gubbaarra jiru kun bade yookaan immoo yoo badee jedhee karaa isin itti argachuu dandeessan recover ajjala jiru kana yookaan ka ajjala keessan kana Gmail bade sana argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo takka takka illee yoo paaspoortii Gmail hin beekne mircaa isin gaafata. Recover Gmail recover of ka qabdaa isin gaafata. Dingataan egaa Gmailiin baduu danda'a bilbila irraa. Kanaafuu gaa haala kanaan hamma fakkeenyaaf Gmailiin kun nama bira jira yookaan namni bilbila namaarraa isiniif abbichoo isinii dabarsee raate maal gochuu qabdu? Awwala paaspoortii irraan gadee kana bakka paaspoortii bakka joonii tuqxu yeroo takkaaf bakka paaspoortii eega tuqxanii gara fuula duraa sinuufaa yoo gara fuudhuftaa haala kana isinii baasaa yoo beektan asirratti neektu yoo hin beekne immoo forogeetii fayyadamtu jechuudha. Paaspoortii isaa yoo beektan asirratti naquun seentu kanaan dura gaa akkaataa paaspoortii itti jijjiiratan isin agarsiisan jira. Kanaafuu asirratti yoo beektan itti naqxu paaspoortii Gmail sanaa jechuudha. Yoo hin beekne immoo forogeetii gochuu jechuudha. Ani itti naqeen seenaa waan hin beekuuf eegatti naqxanii kaatanii next ni tuqxu jechuudha. Yoo beektan jechuudha. Yoo hin beekne immoo forogeetii fayyadamtu warri hin beekne jechuudha. Next eega tuqxanii haala kana isinii baasaa asirratti fakkeenyaaf paaspoortii jajjabaa ta'e kanan takka hin beekne isin malee gara gubbaatti gara ganjallaattis mallattoodha qubeedhaan wal makuudhaan ni barreessitu jechuudha bakka kanatti. Bakka duwwaa lachinitti paaspoortii wal fakkaataa lachiin barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti paaspoortii sana haaraa uummattanii bakka kanatti mallattoo adda addaadhaan wal makuudhaan paaspoortii cimaa ta'e ni uummattu jechuudha. Asirratti ganjallaatti illee ka gubbaatti naqxan ganjallaa kanatti naquu qabdu. Paaspoortii jabaa ta'e yookaan immoo paaspoortii cimaa mallattoodhaan wal makuudhaan eega uummattanii cheengi bakka jiru kan tuqxu jechuudha. Paaspoortii kan isin beektanu kan namni biraa hin beekne jechuudha. Kan mataa keessanii Gmailiin kun yoo dhiqata bakkee ture yookaan immoo kanuma keessa yoo ta'e paaspoortii jabaa ta'e eega uummattanii haala kanaan get star kan yoo kan tuqxu yeroo takkaaf gara fuula duraa deemtu jechuudha. Bilbila keessanii wal qabsiiftu jechuudha. Paaspoortii sana isinii qeebalee jira garuu asirratti ganjallaa kana dhufuudhaan continue to your Google account bakka jira kan tuqxu continue your content to your Google account bakka jira tuqxanii gara Google keessatti gara dubbaatti isin deebisa. Step isin amma gochuu qabdan maaltu jira? Paaspoortii jiraataniitu paaspoortii sana ni beektu jechuudha. Amman tana maaltu isin hafe asirratti recover jala kaa'achuu fi lakkoofsa bilbilaa yoo hin qabne lakkoofsa bilbilaallee itti guuttachuu qabdu jechuudha. Paaspoortii Gmail sanatti fakkeenyaaf lakkoofsa yookaan immoo recover jala kaa'achuudhaaf Gmail takka bilbila irraa qabaachuu qabdu kabraa jechuudha. Akkasuma mallattoo raayitii gochuudhaaf Gmail keessan akka namni takka hin beekne isin malee akkasuma yoo dhiqata nama bira ture yoo dhiqata namni beeka ta'e haala kanaan Gmail recover illee namni ni beeka ta'e recover Gmail haaraa bantanii bakka kana kaa'achuu qabdu kan namni hin beekne jechuudha. Haala kanaan gaa Gmail bilbila irraa qabdan tokko ni naqxu bakka
ala kananga Gmail bilbila raqabdan takka eegatnaqtani gara fuula duraan next gootanii tutu koodiin Gmail isin bilbila raqabdan kaaratti isinii seenaa dhattanii Gmail keessaa fudhattanii dhuftu jechuudha. Koodii Gmail keessan keessa ni seektu. Gmail irratti koodii yoo isiniif hin seenne isallee isin agarsa karaa sitti sirreeffachuu hin dandeessan. Saffisaan Google yookaan immoo Gmail irratti koodiin hin seenu ta'e karaalee isin itti sirreeffachuu hin dandeessan jechuudha. Kana jechuun Gmail yeroo akkaawuntii adda addaa itti jijjiirtanu koodiin dafee hin seenu ta'e maal akka gochuu qabdanuu fi akkasuma akkamitti akka saffisaan akka inni isinii seenu akka isin gochuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf koodiin naasine jira kun asirratti haala kanaan gaa koodii sana itti naquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Haala kanaan verify gootu jechuudha. Gmail bilbilarraa akkasuma recover jechuudha. Karaa kanaan haala kanaan jala kaa'uudhaan verify gochuu dandeessu isin jala haala kanaan eega gootan egaa next yookaan immoo duddubbatti deebtu recover jala keessanii duddubbatti deebitanii tuma ni ilaaltu mallattoo bicaa awwala ture right ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Gmail keessan egaa namni akka Gmail account eega banate wanti inni gochuu qabu yoo dhiqata Gmail isaa namni ni beeka ta'e illee lakkoofsa bilbilaadhaa fi recover jalaa jijjiiruu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa jechuun kan bakka kanatti lakkoofsa two-step verification lakkoofsa bilbilaatiin cufama. Recover point lakkoofsa bilbilaadhaa kan recover kana jala jiru yookaan recover email kan yookaan ammoo email bilbila irraa isin qabdan kan biraa fiddee jala kaa'u qabdu. Fakkeenyaaf dhiqata Gmail kun yoo dhiqata bilbila irraa isin jala bade guyyaa takka gaafa deeffachuu kaatan lakkoofsa bilbilaa ajjala jiru kanaa fi Gmail isin recover ajjala keessan kan isin gaafata. Yoo isin paaspoortii Gmail hin beekne yooma isin beektanullee jechuudha. Haala kanaan gaa recoveraa fi haala kanaan paaspoortii Gmail irraa jijjiiruu dandeessu. Gmail keessa yeroo laxoftan mallattoolee adda addaa kana yoo dhiqata ofiidhaan jiraate on gochuu qabdu jechuudha. Website adda addaa wantoota isin bilbilatti fayyadamtanu waan isin bilbilatti fayyadamtanu akkasuma waan akkaawuntii keessan beekonnaan akkana on gootanii akkana inni safe ta'e yookaan immoo akka namni takka cabsuu hin dandeenye. Kun appilikeeshinii adda addaa kan isin bilbilarraa qabdan kan seenuu Google akkaawuntii adda addaa hedduu jira. Kan akkasii kana gaa haala kanaan on gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Gmail keessan gaa haala kanaan sirreeffachuu dandeessu isin jira. Karaa biraa warroonni Gmail akkaawuntii yookaan akkaawuntii adda addaa yeroo banattan koodiin saffisaan isiniif hin seenne bilbila keessan irraa gaa bakka miisajii sirreeffachuu qabdu jechuudha. Koodiin saffisaan kan isiniif hin galleef waa takkaaf kan isin hin galleef fakkeenyaaf siitingii ulaa seenuudhaan warri Gmail irratti koodiin dafee isiniif hin seenne jechuudha. Bakka appilikeeshin jedhu kan isintu siitingii bilbilarraa bakka appiin jiru eega seentanii gaa haala kanaan sin naqaa yeroo inni keessa naqee jire Gmail irratti yookaan immoo Gmail akkaawuntii keessan permissionii itti guuttu jechuudha. Permission jechuun kanneen kana tuquudhaan fakkeenyaaf kan kaameraadha ofi jira akkasuma kanneen biroo illee faayil adda addaa faayila kajoollee ofi jira. Kanneen kana permissionii Gmail keessanii jechuudha. Microphones kanneen hundaayyuu allow ka jiru gubbaa kaawwattu jechuudha. Kana allow eega sin gootanii koodiin saffisaan isin yookaan immoo yeroo isin wanta adda addaa verify gochuudhaan mokkortan isiniif seenaa jechuudha. Kanaaf bakka miisejii bakka lakkoofsa bilbilaa miisejii irra isinii galu bakka sana heeyyama itti kennitu jechuudha. Haalachiin heeyyama yoo itti kennitan koodiin saffisaan isinii seenuu danda'a. Akka haala kanaan lakkoofsa bilbilaatii fi akkasuma Gmail paaspoortii Gmail dagattanii haala kanaan sirreeffachuu dandeessu isin jira. Recover illee haala kanaan jala kaawwattu. Egaa barnoota kan koo keessaa waan isinii galuu dha jiraate komentii naa kaasin jedha. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata. Waan isinii galuu dha jiraate gaaffii qabaattan komentii naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan koo yoo isinitti tole like share naa godhaa. Agantura.